isaanit dhufuudhaaf akka isaanit dhuftuuf jecha bi'aayatiin jechuun muujizaa'eessuma dachii seentee isaaniif fiduu yoo dandeeyse yookiin samii qortee samiirraa isaanii buusuu yoo dandeeyse fafaal jechuun hojjattu jemma umaa karaan banaadha walau shaa Allahu rabbiin otoo fedhee barjemma dubbitittiin himaala jamaa'uun rabbiin isaa wali qabaala hudaa qaceelloo irratti wali qabatuni fedhii isaa keessan jirtu jemmoo maaliif jennaan azaabaa fi jannataa uumee jira inni hikmaa isaatii wajji waliin galtu jechuudha jannataanis la'amlaan siin guuta je'eeni azaabaanis akkasuma siin guuta je'eeni waan jiruuf jecha rabbiin maal godha duubare warraamtuun hojjetin fuudhee azaaban naqu jechuudha ummatuma hamtuu hojjette fuudhee azaaba naqa saniifuu ati immoo isaan hundaan amansiisaa yoo barbaadde seetu dachii seentee seetu samii seentee muujizaa isaaniin amansiisu yoo fiduu dandeeyse fafaal jechuun deemee hojjedhu naan dhabin falaa takuunanna garuun ta'in ammoo siifiin hima minal jaahi